Yooyyaa harka fuunee kam jirtu hordoftoonni maatii Yaaqoob YouTube chaanaal. Kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube chaanaalii Mirsaa Yaaqoobiiti. Hayyeen akkuma beekamu YouTube keenya irratti barnoota afaan Oromoo beeksisuu irraa kaanee sagaleessu jecha ijaaruu irraa kaanee hanga ijaaruutti kan waliin barataa turre agas ammaattis kan waliin barataa jirru gara fuulduraattis kan waliin barannu kun YouTube keessan Yaaqoob YouTube chaanaalii Mirsaa Yaaqoobiiti. Baga nagaan deebitan isiniin jennee jirra. Maatii keenya kan hin taane YouTube keenya kana subscribe godhaa. Maatii keenya ta'a. Kanneen maatii keenya taatan immoo like, share, comment godhaatii YouTube keenya kana daawwachuu waliin eegalaa isiniin jenna. Hiriyoota keessaniif immoo share godhaatii hiriyoota keessan kanneen biroo biraan viidiyoo kana akka isaan qaqqabu gahee keessan baadhaa isiniin jenna. Hayyee mana keessan teessanis barnoota afaan Oromoo qubee dubbisuu irraa kaatanii akka ijaaruutti barachuuf fedhaaf hawwii guddaa kanneen qabdan barattoota bilbilaa lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamuun karaa immoo karaa waatsaappii, karaa telegiraamii, karaa isinii mijate hundumaa sa'aatii isinii mijatetti Yaaqoob YouTube chaanaal irraa gatii madaalawaadhaan barachuu ni dandeessu isiniin jenna. YouTube keenya irraa kan waliin eegallotaa viidiyoo kana like gochuudhaan eegalaa. Akkuma beekamu Yaaqoob YouTube chaanaal barnoota yeroo darbe keessatti jechoota waliin ijaaraa turre. Har'as mata duree haaraa mata duree kabiraadhaan achas deebinee jirra. Mata duree nuti har'a waliin barannu maal jedha kuni jechoota qubee dubbachiiftuun eegalan. Jechoota maalii waliin barannaa? Jechoota qubee dubbachiistuudhaan eegalan kan jedhu waliin barannaa jechuudha. Jechoota qubee maaliin eegalan? Qubee dubbachiistuudhaan eegalan. Maalummaa qubee dubbachiistuu viidiyoo keenya yeroo darbe keessatti baranneerra. Qubeen dubbachiistuu shan jennee Aadha, Eedha, Iidha, Oodha, Uu warra kana shan jechuudha. Jechoota qubee kanaan eegaluu danda'an jedhaman jechoota muraasa waliin baranna. Bal'inaan immoo gadi fageenyaan barachuu barbaadan karaa toora lakkoofsa bilbila iskiriin irratti argamu eeloon jettanii gatii madaalawaadhaan barachuu ni dandeessu. Hayyee maal jennee jechoota qubee dubbachiistuudhaan eegalan waliin baranna jedha. Qubee jalqabaa irratti yookaan fakkeenya jalqabaa kan waliin haa ilaallu. Fakkeenya jalqabaa. Fakkeenyi kun maal jedhaa? Hayyee fakkeenya jalqabaa yoo ilaalle kun jecha kana kan ta'e dursa maaltu ture? Sagaleetu ture. Sagalee kamtu ture? Sagalee kanaa fi kanatti ture jechaadha. Sagaleen jalqabaa kun eedha. Ee kamii? Ee dheeraa. Ee jedha. Kun immoo gaaf eedha. Inni maal godhaa? Geedha. Gee dheeraa jechuudha. Ee dheeraa fi gee dheeraa gaafa itti dabalu asitti dhufe maal ta'e? Eegee jedhee asitti maal nuuf kenne? Jecha nuuf kennee jira jechaadha. Jecha nuuf kennee jira. Baay'ee gaariidha. Jecha nuuf kenna. Fakkeenya lammataa waliin ilaalu. Fakkeenya kan lammataa asittis kun maal jedhaa? Jecha. Jecha maal jedhudha? Jecha eegaa jedhudha. Jecha eegaa jedhu. Jecha eegaa jedhu kan nuuf kennee maaltu ture? As sagaleetu ture. Sagalee akkamii? Ee dheeraa. Addanoo gaa dheeraa ture. Ee dheeraa kanaa fi gaa dheeraa kana gaafa itti dabalu sagalee maal jedhu nuuf kenne? Sagalee eegaa jedhu nuuf kenne jechuudha. Eegaa kan jedhu nuuf kenne. Eegaa kan jedhu nuuf kenne. Hayyee ammas fakkeenya kan biraa waliin ilaallu. Fakkeenya kana ilaalaa. Kun sagaleedha. Kunis sagaleedha. Kun ee dheeraa. Kun guu dheeraadha. Ee dheeraa fi guu dheeraa gaafa itti dabalu sagalee maal jedhu nuuf kenne? Sagalee yookaan jecha eeguu jedhu nuuf kenne jechuudha. Eeguu kan jedhu nuuf kenne. Eeguu kan jedhu nuuf kenne. Subscribe godhaa. Maatii keenya ta'a. Like, share, comment godhaa. Yaadaaf qe'ee qabdan immoo nu biraan kaasin hin jenna. Hayyee ammas eema irratti hundoofnee hojjenna. Kun eedha. Eedhaan kaa. Ee dheeraadha kuni. Kunoo laa dheeraa. Walitti maal jedhaa? Sekeendii lama isinii kenna. Hayyee dubbistan jedhee namanaa. Maal jedha walitti? Ee dheeraa fi lee dheeraan asitti maal jedhaa? Eelee kamii? Eelee kamii yoo ta'u, eelee jecha jedhu nuuf kenne jechaadha. Baay'ee gaariidha. Baay'ee gaariidha. Ammas fakkeenya kan biraa kana ilaalaa. Kun aa dheeraadha. Kun daa dheeraadha. Asitti waan isin hubattan aa dheeraa fi daa dheeraan akkamitti sagalee ta'a. Yaada akkuma eeleen amma sagalee kenne asitti aa dheeraadha. Asitti daa dheeraadha. Aa dheeraa, daa dheeraa. Gaafa itti dabalu maal jedhaa? Aadaa jedha. Maal jedhaa? Aadaa. Aadaa jedha. Baay'ee gaariidha. Aadaa. Aadaa eenyu? Aadaa saba Oromoo. Aadaa saba kamii yoo ta'u, aadaa kan jedhu barreessuu barbaannaan kana fayyadamna jechaadha. Baay'ee gaariidha. Nafana jirtu jedhee namanaa. Ammas kan itti aanu ilaalaa kana. Kun maal jedhaa? Sekeendii lama isinii kennaa dubbisaa. Baay'ee gaariidha. Dubbistan jedhee namanaa. Kun aa dheeraa. Kun rii dheeraadha. Walitti maal jedhee? Aarii. Aarii jedha. Aarii jedha. Jecha arrii jedhu immoo isin akka barreessitan hojii manaa isinii kenna. Kun maal jedhaa?
aarii jedha. Isin immoo arrii jedhaatii barreessa koomintii irratti na beeksisa. Baay'ee baay'ee gaariidha. Ammas fakkeenya biraa haa ilaallu. Kun agaabaa kun laagaabaa. Kun a jedha kun laa jedha walitti gaafa daballu maal jedha? Ala jedha jechaadha. Agaabaa laagaabaa walitti gaafa daballu ala jecha jedhu nuuf kenna. Hayyee kan ittaan kun agaabaa kunoo maa jabaataa gaabaadha. Agaabaa fi a kan jedhuu fi maa kan jedhu gaafa walitti daballu maal jedha kuni? Sekendii 2. Baay'ee gaariidha. Maal jedha? Amma jedha. Amma jedha. Baay'ee gaariidha. Amma jedha. Jecha amma jedhu barreessina. Hayyee kan ittaanu kun maal jedha jechi kuni? Jecha kana dubbisuu dura sagalee kana jira. Dheeraa fuudheeraa. Dheeraa fi fuudheeraa gaafa walitti daballu. Dheeraa fuudheeraa gaafa walitti daballu maal nu kenna? Eeruu kan jedhu nuuf kenna. Eeruu akkamii? Eeruu waan fedhe haa ta'u eeruu kan jedhu nuuf kenna jechuudha. Hayyee na faana jirtu jedhee nama barnoota afaan Oromoo biyya keessas biyya alaas teessanii haala gaariidhaan gatii madaalawaadhaan barachuu barbaaddan toora lakkoofsa bilbila iskiriinii irratti argamu karaa immoo karaa waasaappii karaa telegiraamii karaa isin mijatu hundumaa isaatti isin mijatetti Yaaqoob yuutuub chaanaal irraa barachuu ni dandeessu. Yuutuuba keenya immoo sabiskiraayib godhaa maatii keenya ta'a. Kanneen maatii keenya taatan laayik sheer koomentii godhaa. Hayyee baay'ee gaariidha. Ammas viidiyoo keenya duukaama jirra. Jecha kana dubbisame. Jecha kana dubbisuu dura as maaltu jira? Uudheeraa addanaa maa dheeraa. Hayyee egaa baay'ee gaariidha. Uudheeraa kanaa fi maa dheeraa kana walitti haa daballu. Uudheeraadha kuni kun maa dheeraadha. Gaafa walitti daballu maal jedhaa? Uumaa. Maal jedha? Uumaa. Jecha uumaa jedhu barreessuu barbaannaan haala kanaan barreessinaa jechaadha. Hayyee baay'ee gaariidha. Amma immoo jecha kana ilaalaa. Kun maal jedhaa? Kun maal jedha? Dheeraa baa jabaataa gaabaa. Walitti gaafa daballu maal jedhaa? Sekendii 2. Dubbisaa sekendii 2 isiniin kennaa. Eshi baay'ee gaariidha dubbistan jedhee namana. Maal jedha kuni? Dheeraa baa jabaataa gaabaa. Maal jedha? Eebba. Baay'ee gaariidha. Eebba jedha. Eebba. Maaltu eebba jedha? Dheeraa baa jabaataa gaabaa walitti eebba jedha. Ammoo dheeraa makana fuunee baa jabaataa dheeraa goona. Jabaataa dheeraa goona. Jabaataa dheeraa gaafa goonu maal jedha walitti? Gaafa walitti daballu kun maal jedha? Kun eebba jedha. Kunoo eebbaa jecha jedhu nuuf kenna jechuudha. Baay'ee gaariidha. Eebbaa jecha jedhu nuuf kenna. Hayyee jechoota kana lamaan kan hafan akka isin dubbistan hojii manaa isinii kenna. Qabaattan immoo yuutuubii keenya irratti yaada keessan ibsachuu dandeessu. Koomentii nu godhaa nu beeksisaa. Kun yuutuuba keessan Yaaqoob yuutuub chaanaal ani barsaa Yaaqoobitti. Horaa bulaa deebanaa aga viidiyoo biraan olitti deemutti. Bakka nagaa turaa Waaqni isin faana ta'u.